Hayyeen nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u kan fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu akkam isin nagaa keessanii jirtu har'a wanta isinii qabadhee dhufeen jira isinirraa badeen jira dhiifama naaf godhaa baay'ee biizii ta'een ture innaa asmaanis immoo qufaan naqabeera baga fayyites naan jedhaa xiqqoon okkubee ture galata waaqayyoo fayyeen jira baga fayyites naan jedhaa. Har'ammoo wanta isinii qabadhee dhufeen jira akkuma beekamu nuyi mana arabaa keessatti hijaaba fayyadamna sababa hijaaba uffannee hojii ejjennuuf jecha rifeensi keenyi asii achee sokkee addarraa muxut kan je'ee jechuudha akka kan koo kanaatti kan koo fakkeenyaaf as ilaalaa amma dura kun asumarra jira ture inni kun asirraallee buqqa'ee achi sokkee bakka kunoo kana fakkaatee ture dur qixa kanaa akkana ture amma kunoo rifeensi koo asii achi sokkee jira innaa ani ijoollota baay'ee tiktookii irratti argee heergiroo jedhanii heergiroo sana bitee jira har'a chaalenjii tokkoffaa yookiin marsaa tokkoffaa ofirratti shaakalee isinis immoo akka shaakaltanii maalirra akka gahe immoo riizaaltii sanarraa ilaallattanii akka itti fayyadamtan ana chaalenjii tokko je'ee lama je'e han torban lama torban sadii ji'a je'eeni jijjiiramni isaa maalirra akka gahe maal akka agarsiisu ofii koo dibadhee isin argisiisen yoo wanta bu'aa qabu ta'e dhuguma wanta rifeensa biqilchuu danda'u yoo ta'e faayidaa kan qabu yoo ta'e narraa ilaalaati akkan itti fayyadamtanii akka bitattani kunoo heergiroo ja'a akkana galagalasa akkasuma heergiroo jedhama persentii 5 isa persentii 5ti yani gadi galagalee natti fakkaata anamma isinitti argisiisaa jiru malee arabiffaatenis kunoo akkana keessa isaa immoo kunoo laalaa kunoo kana fakkaata heergiroon kuni akkaataa fayyadama isaa immoo akkamitti akka fayyadamu immoo isinitti nan argisiisa dibadheetaniini isinis immoo narraa ilaaltanii akkaataa isaa itti fayyadamuu dandeessu akka waraqata qaba waraqata kana namoonni ingiliffaan hundisaa isinii galu akkasumas immoo warri arabiffaa beektanii dubbisuu ni dandeessu kuni arabiffaa isaati asirraan immoo ingiliffaa isaati hiika isaa warri beektan warri hiika isaa beektanii hunduma isaa asirraa dubbifachuu ni dandeessu ani garuu hunduma isaa ingiliffaa hiikachuu hin danda'u akka jedhutti namni ulfa ta'ee akka hin fudhannee jedha nama ulfa ta'ee jedha darbees immoo singil jedha singiliin illee fudhatee hin jedha akkasumas immoo yoo namni tokko persentii 5 isa persentii 5 yoo fudhatee dafee jijjiirama argisiisuu danda'a guyyaa tokkotti si'a 2 dibachuu danda'a barbaachisa guyyaa tokkotti daily 2 time ja'a yani guyyaa tokkotti si'a 2 yani sa'aatii 24 keessatti si'a 2 dibachuu qabdu dammo deddeebisee maal namatti fida foroforii baay'ee namatti fida foroforii sana immoo hin sodaatina yeroo foroforii isinitti dhufu hin miiccu saabunumaan miiccu homaa tokko hin sodaatina rakkoo hin qabu innaa ani baay'ee namarratti yeroon ilaalu baay'ee nanawwa dammoo yeroon biyya keenya galu immoo akkasitti yeroon deemu mee ilaalame fuulli koollee meetira tokko dheerata mataa asii achi godhadhee filachuu nanawwa dhugaa baay'ee nanawwa maaliif sababa mataan koo asii achi sokkeef jechuudha hijaabatu kana narraa godhe waan ta'eef innaa sababa kanaaf immoo otoo xiqqoo ishee gadi ufee naa margee yeroo mataa asii achi filatan namarraa bareeda anamma yeroo hundumaa akkanatti gadi filee malee asii achi filadhee deemuu hin danda'u yoon biyya galee akkam akka ga'u isaa hin beeku innaa amma isinitti nan argisiisa dibadheetaniini jechuudha bakka qaama kamirrallee yoo bu'e bakka magarsuu barbaadan qofa jedha kun akka jedhutti bakka magarfachuu barbaadan qofatti dibamaa jedha kanaafiyyuu bakka magarfachuu barbaadan qofatti malee iddoo kaanitti hin dibina yeroo dibattan of eeggannoodhaan ofitti kun amma fakkeenyaaf as ilaalaa
kunoo kana qabaa. Tash ji'a ani amma kunoo asitti dibachuun barbaada. Kunoo haga fuula koo kanarra. As ilaalaa. Akkuma shittoo dafee sinirra yaa'a. Waan dafee sinirra yaa'uu fi daddaftaniitiin immoo masaajii gootu otoo gara gadii keessanitti gadi dhufin. Ani amma kunoo asirraa hamma kanatti akka naa marguun barbaada. Sababa kanaaf kunoo tash gootu akkuma shittoo suuta jettanii jechuudha. Argitanii hin yaa'a. Yaa'ee as gaha. Ani amma iddoo inni gahetti dibachuun barbaada. Haguma inni gahe jechuudha. Masaajii gootu baay'istanii kunoo akkasitti itti dibaa. Suuta ja'a harka keessan akkana deemsisaa. Maaliif akka gadi hin dabarreef jechuudha. Kunoo as ilaala bushaan dafee hin yaa'a. Sababa inni yaa'uuf immoo dafaa akkas go'a. Masaajii go'aa waan jedhuuf masaajiitti gootu. Akkuma shittoo bifitti gootu. Kana yoo kanan fixeen ana manarraa ilaala riizaaltiisa harka keessan ittiin baxabaxiina. Quba keessan ishee kana qofaatti fayyadamu. Ishee kana bas. Ishee kanuma bichaatiin akkanuma go'aa. Masaajii bakka dibachuu barbaadan qofaa jechuudha. Ani amma bakka diba'uu barbaadu malee hin godhu. Kunoo asittis kun akka amma isu kana bichaatu hin taane kunillee akka marguun barbaada. Argitanii? Yoo harka keessan jalan goone ugaa dafee gar malee gadi yaa'a. Yoo ufee gadi sinirra bahe immoo iddoo magahe sana ni magarsa. Akka je'utti akka waraqata isaarra je'utti iddoo inni gahu qofa je'a waan ta'eef eegatti gootanii immoo maasaajiin barbaachisaadha. Daqiiqaa 5 ol masaajii godha. Masaajii yeroo teessan dadhabdanii kilaasii keessa yeroo galtan otoo waan barbaadanii bilbila keessan irraa dhaggeeffatanii bakka hojii madaamirra ooltanii yeroo dadhabdanii sitti tola bakka yeroo teessiituma akkanuma goota akkuma nama taphatu masaajii goota. Akkas gootee aga masaajii gootee fixxeetii ofirratti gogsuu qabda. Otoo shaarbii hin shaffanatiin galgala amma guyyaatti si'a 2 jedhe. Sababa guyyaatti si'a 2 jedhe ani garuu galgala qofa. Maaliif guyyaa hijaaban uffadha ani. Hijaaba waan uffa'uu fi hijaabni sun gadi narra bu'aa ol baha. Bakka akkuma sochii godhu sana inni totocha. Ijaa kanaaf jechaan hin godhadhu guyyaa. Maaliif fuula koo sababa inni fuula koo irratti baasuuf jechuudha. Warri shaarbii uffattanis akkasumadha. Warri shaarbii uffattanis fuula keessanitti waan go'uuf ofitti dibadhaa ka'aa goga amma kanatti hin beeksisu. Yeroo inni gogu shaarbii shaffana'aatiin rafa. Yeroo raftan jechuudha. Maaliif akkana harka keessan irra yeroo ofu harka keessan kunillee ta'uu danda'a. Harka keessan kanarratti illee magarsuu danda'a. Daftanii immoo harka keessan kan asiillee inni kun yeroo akkanatti gadi qabu itti faca'a. Kanatti illee waan ta'eef otoo qodaa tokko hin tuttuqiin dhaqaatii harka keessan saabunaan dhiqadha. Otoo wanti tokko hin qaqqabiin jechuudha. Dammoo warri nyaarri keessan haphate nyaara keessan fakkeenya nyaara kiyya laala. Jira haga tokko haa ta'uyyuu malee yoo kanarra baay'ifachuu barbaadan quba keessan kanatti jechuudha. Quba keessan kanatti malee akkasitti ofitti tashin go'iina. Akkasitti tashi yoo ofitti gootan gararraa gajjallaa waan dhaquuf quba keessan kanatti kunoo akkanatti jechuudha. Kunoo akkasittiin akkanattiin kun akkas go'a. Bas.
haga nyaara keessan qofarra gootu haga nyaara keessan qofarra gootanii suuta jettanii masaajii gootu bakkee bahuu hin qabdan olis bahuu hin qabdanii gadis ufuu hin qabdanii haali kanaan maalirra akka gahe hunduma isaa immoo anarraa ilaaladha. Akkasittiin ammas isa kanattis yoo godhee baay'ee jabaata. Faca'a yeroo wanti gootan of eeggadhaa kunoo amma bishaan ishee kunoo kana aga harkuma koorra jirti jechuudha bishaan ishee hiyyaa waan ta'eef na bakka akkasitti masaajii suuta ji'aatii jechuudha masaajii go'a. Akkasitti masaajii bareechitanii gootanii harka keessan saabunaatiin dhiqattu. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tole immoo isteeppii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedheen hamma inni rizaaltii fidutti nan isin argisiisa na hordofaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole immoo laayik sheer sabiskiraayib godhaa na jajjabeessaa. Gara fuulduraattis immoo maalirra akka gahu maal akka godhu akkatti rifeensa keenya nuu dheeratullee waan itti diddibadhee rifeensi kiyyaallee naa dheerate dura akkan hin dheeratu ture. Homaan jiru durattumayyuu garuu amma naa hin dheeratu ture. Amma yeroo tokko sammuu yeroo filamu baay'ee dheerataa homaan jedhu kunoo. Inna akkasuma yoo dheereffachuu barbaadan immoo gara fuulduraatti maaskii ani itti fayyadamu ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Kana biraan immoo laayik sheer sabiskiraabii hin dagatinaa gooftaan koo isin wajjiniin haa ta'u. Turtii gaarii isiniin jedhaa chaaw nagaan turaa nagaan waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isin haa eegu nagaan turaa.